Daa'imman nyaata eegalchiisuu ilaalchisee kan maatiin beekuu qaban kan jedhuun qabadhee deebi'ee jira. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan Dr. Abarraa Olaaniidha. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii Wal'aansa Dhibee Ijoollee fi Daa'immanii akkasumas barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Sabskiraayib gochuun maatii ta'a. Qaamaan immoo kan dhimma daa'immaniif na barbaadan yoo jiraate magaalaa Naqamtee kilinika bokkuutti na argachuu dandeessu. Beellamaaf immoo bilbila asirra kaa'eera. Akkaataa itti daa'imman nyaata dabalataa jalqabuu qaban kan jedhugaa. Normaalii daa'imni tokko ji'a ja'a booda dhalatee ji'a ja'a booda annisaa, guddina qaamaa fi kanneen biroof wantoota isa barbaachisu aannan harmaadhaa qofarraa argachuu waan hin dandeenyeef nyaata dabalataa argachuu eegaluu qabu. Amma ji'a ja'aatti aannan harmaadhaa waan hundumaa qaba. Kan inni hin qabne tariitii vaayitaamin D hin qabu. Kanaaf ifa aduu itti baasuun barbaachisaadha. So aannan harmaadhaa dabalata ifa aduu argannaan hanga ji'a ja'aatti daa'imni waan biraa waan barbaadu hin qabu. Ji'a ja'a booda garuu aannan harmaadhaa qofti hin gahu waan ta'eef nyaata dabalataa jalqabuu qabu. Nyaanni dabalataa kun tokko yeroo sirrii ta'etti jalqabamuu qaba yookaan eegalamuu qaba. Yeroo sirrii jechuun ji'a ja'aatti, ji'a shan fixanii ji'a ja'aatti yeroo darban eegaluu qabu. Lammaffaa hanga barbaachisuu fi wantoota barbaachisoo of keessaa qabaachuu qaba. Sadaffaa kan qulqullinaan qophaa'ee fi kan qulqullinaan kaa'ame akkasumas harkii fi meeshaa qulqulluu ta'een dhiyaachuufii qaba. Namni dhiyeessuun harkasaa ijoolleenis yoo harkaan ofii nyaatte harka isaanii yookaan immoo maankiidhaan nyaatte meeshaa isaatti nyaatan qulqullaa'uu qaba jechuudha. So yeroo sirrii ta'etti jalqabuu qaba. Hanga barbaachisuu fi wanta barbaachisu of keessaa qabaachuu qaba. Qulqullina qabaachuu qaba. So isaan kun beezikiidha jechuudha. Dhibeen fayyaa ittisu hanga hin jirretti daa'imni tokko dhalatee hanga ji'a ja'aatti aannan harmaadhaa qofa hoosisuun baay'ee barbaachisaadha. Akkasumas immoo ji'a ja'aatti nyaata dabalataa jalqabsiisuudhaan hanga waggaa lamaatti harmaa haadhaa fi nyaata wal faana argachuu qaba jechuudha. Dhibeen ittisu hanga hin jirretti daa'imni kanneen yeroo isaanii hin gahiin dhalates kan yeroo hin gahee dhalates hunduu ji'uma jalatti akka jalqabu gorfama. Ji'a ja'a booddee immoo hanga waggaa lamaatti aannan harmaadhaan dabalata nyaata fudhataa deema jechuudha. Nyaata dabalataa yeroo jalqabsiifnu nyaata gosa tokko giddu galeessaan guyyaa shaniif guyyaa guyyaan irra deddeebiin kennuufii qaba. Nyaata jalqabe sana guyyaa shanan sana keessatti mallattoon nyaanni sifaa'uu diduu hin jiru taanaan nyaaticha itti fufaa nyaata biraa daballee galla jechuudha. Nyaata haarawaa jalqabsiifne sanas guyyaa muraasaaf osoo kan biraan kenniin hin eegalchiisin akka daa'ima waliin wal simate ilaaluun haaluma kanaan kan biroo jalqabsiisna. Fakkeenyaaf yeroo daa'imni ji'a ja'a guutu muuzii jalqabsiisne yeroo ta'e muuzii kukkunnee mummurree waliin rukkunnee muuzii jalqabnee yeroo ta'e guyyaa shaniif kennina. Xiqqeessinee kenna. Kaayyoon keenya jalqabsiisuudha malee nyaachisuu miti. Guyyaa jalqabsiisne sana suutannee maankiyaa xinnoodhaan yookaan quba keenyaan xiqqoo ishee fuunee arraba isaanii irra goona. Isaan immoo ishee ni xuuxu jechuudha. Waan kana guyyaa shaniif kenninee gaafa guyyaa ja'affaa fakkeenyaaf avokaadoo daballee jalqabsiisuu dandeenya. Isa jalqabne sana muuzii sanatti mafuufna dabalata avokaadoo guyyaa ja'affaatti jalqabsiisna. Ammas avokaadoo muuzii wal faana kenna. Yeroo guyyaa 10 ta'u yeroo avokaadoon guyyaa 5 guutu dabalata ammas fakkeenyaaf waan biraa kanneen akka mixxinii fa'aa jalqabsiisuu dandeenya jechuudha. Kanneen akka shoorbaa fa'aa. So guyyaa shaniif nyaata sana sirriitti ilaalu. Guyyuma tokkotti nyaata hundumaa wal duukaa jalqabsiisne rakkoo uuma. Kamta akka rakkoo uume illee hin beeknu. Nyaata kamiyyuu yeroo jalqabsiifnu jalqaba kan baay'ee xiqqoo ta'e kennuun suuta dabalaa deemuutu filatama. So kaayyoon keenya jalqabsiisuudha malee nyaata sana nyaanni quubsuu miti. Suuta kan dabalaa deemu ammaa wanti isaa. Jalqaba irratti nyaata dhangala'aa fi lallaafaa kanneen akka aajjaa, marqaa fa'aa fi kanneen daa'immaniif jedhamanii fakkeenyaaf kanneen akka indoominii fa'aa gorfaman egaa wantoonni ashagamanii gurguramanii wantoonni warshaatti qophaa'an badaan gorfaman garuu yeroo hedduu kennaa jirra waan ta'eef kanneen dhangala'aaf lallaafaa ta'an aajjaa fa'aa, marqaa fa'aa kanneen akka avokaadoo fa'aa, muuzii fa'aa jalqabsiisuu dandeenya jechuudha. Tarii immoo akka yaada mataa kootti noormaalii osoo nyaata allarjii fiduu danda'an kanneen akka hanqaaquu, ocholoonii fi aannan loonii fa'aa dafnee hin jalqabnu ta'e gaariidha jedhee yaadatu. Sababni isaas amma guyyaa jalqabaa hanqaaquudhaan yoo jalqabne hanqaaquun amala allarjii fiduu qaba. Yoo nyaanni sun allarjii itti fide maatiin nyaata dabalataan biraa jalqabsiisuun sodaatu. Sodaatanii hin jalqabsiisuun turu jechuudha. So amma danda'ametti ji'uma torbeema muraasa ammas nyaata isa kan xinnoo wal baranitti osoo kanneen akka hanqaaquu fa'aa ocholoonii fa'aa kanneen jalqabsiisu ta'e gaariidha jedhee yaada.
Aannan sa'aa asilas hanga waggaa tokkotti badaan gorfamu. So nyaata alerjii fidan xinnoo warra kaan erga jalqabsiisnee booda osoo jalqabsiisnee gaariidha. Nyaata idileen dabalata nyaata qabiyyee adda addaa qabu irraa qophaa'ee gidduu gidduutti kennuufidha. Nyaata idilee jechuun nyaata guyyaa guyyaan nyaannu jechuudha. Ciree, laaqanaa fi irbaata. Egaa akka biyya keenyaatti nyaanni idilee nuti nyaannu kanneen akka buddeena, shiroo, misira, qamadii, garbuu, qooccoo, baaqelaa, shumburaa, talaa, boqqolloo fi kan kana fakkaatanidha. Nyaata idilee kana daa'immaniif madaalawaa akka ta'u taasisuuf immoo nyaata annisaa dabalataa kennan kanneen akka nyaata beeyladoota irraa argaman kanneen akka hanqaaquu fa'aa, foon fa'aa daaknee, foon lukkuu fa'aa jechuudha. Akkasumas waggaa tokko booddee immoo aannan loonii fa'aa waggaa tokko durallee aannan loonii kana waan biraatiin dabalata walitti maknee jechuudha. Kennuufii dandeenya. Itittuu fa'aa fakkeenyaaf xiqqeessine. Kuduraalee akka qoosxaa, dabaaqula, kaarotii, timaatimii, dinnichaa fi muduraalee kanneen akka avokaadoo, burtukaana, paappayaa, muuzii, maangoo, anaanaasii, zayituun kan kana fakkaatanii fi kanneen nyaata mi'eessan kanneen akka dhadhaa, zayitii, nuugii, talbaa fa'aa nyaata idilee waliin yookaan akka nyaata tursiisuus tokkodha. Kasha yookaan maksasii akka jennutti kennuufiin gaariidha daa'immaniif gidduu gidduutti jechuudha. Akkuma beektan egaa nyaanni faayidaa adda addaaf oola. Nyaanni tokko tokko guddina qaamaa fi sammuutiif oola. Nyaanni tokko tokko ho'aa fi annisaa kennuuf oola. Nyaanni tokko tokko immoo ittisoo qaamaa cimsuuf oola. So isaan kana akkaataa isaaniidhaan nyaanni isaanii akka isaan kanneen kana of keessaa qaqqabatu gosa hundumaa keessaa akka qabatu taasisuun daa'immaniif baay'ee gaariidha jechuudha. Dabalataanis egaa hanga waggaa lamaallee yoo danda'ame hanga waggaa lamaallee ta'uu baate yoo xiqqaate hanga waggaa tokkootti nyaata dabalataa kana waliin aannan harmaadhaa itti fufuun hoosisuun murteessaadha. Aannan harmaadhaa faayidaa hedduu qaba. So yoo danda'ame immoo waggaa lamaatti yoo hin danda'amne immoo hanga waggaa tokkoo ji'a ja'aatti fufuun gaariidha. Umurii waggaa tokkoo gaditti aajjaa, shoorbaa fi kanneen biroo dhangala'aa ta'an wantoota manatti qophaa'an aannan daakuu fa'aa, aannan harmaadhaa fa'aa akkasumas bishaaniin alatti kanneen akka aannan loonii, juusii adda addaa kana kennuun hin gorfamu. Ijoollee waggaa tokkoo gadiif juusii badaan gorfamus juusii isaa kennuurra waanuma inni irraa qophaa'e kennu. Abukaadoo juusii isaa kennuurra abukaadoo sana nyaachisuu wayya. Sababni isaas sukkaara adda addaatti makama waan ta'eef akkasumas aannan loonii fa'aa baay'een gorfamu. Garuu immoo aannan foormulaa kennuu dandeenya. Ji'a ja'a hanga waggaa tokkootti lakkoofsa 2 kennuu dandeenya. Aannan harmaadhaatti fuudhaa kanneen akka aajjaa shoorbaa hin danda'ama jechuudha. Waggaa tokko hanga waggaa 3tti immoo guyyaa guyyaan aannan loonii bishaan xiqqootti makuun kan danfe kan waliin danfe jechuudha. Hanga walakkaa liitiraa yookaan ml 500 hanga 700 dhuguu danda'u. Akkasumas immoo waggaa tokko booda hanga waggaa 3tti guyyaatti juusii yookaan cimmaaqii adda addaa kana siinii bunaa 2-3 dhuguu danda'u jechuudha. Akka waliigalaatti egaa waa'ee akkaataatti daa'imman soorata dabalataa jalqaban ilaalchisee kan hin qabadhee jiru kanuma sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Galatoomaa turtii gaarii.